Godina Gujii Lixaatti deeggarsa haaromsaatiif sosochiin bittaa boondii eegalamee jiraachuun himame. Aanaa Qarcaatti sosochiin bittaa boondii deeggarsa haaromsa guddichaatiif taasifamaa jiru eegalee jira. Hawaasni fi hojjettoonni mootummaa aanicha keessatti argaman deeggarsa haaromsaatiif boondii bitachaa jiraachuu dubbatanii jiru. Boondii bitachuu qofa osoo hin taane humnaa fi maallaqa keenya kennuun deeggarsa haaromsaatiif goonuu hanga dhumaatti ni taasisna jedhu jiraattonni kunneen. Waan barbaachisu hundaan maallaqas ta'e humnas ta'e deeggarsa bishaan abbayyaa kanarratti goonurratti duubatti hin deebinu kutannoo qabnaa ijannoo qabnaa waan barbaachisu hunda hin goonaa hin deeggarraa ammas boondii ammallee bitanneerra ammaan boodallee bitachuu fi fedhii bal'aa jijjiirama kana fufsiisuuf galmaan geessisuuf galma kana immoo milkaa'ina kana amma iddoonni amma akka biyyaatti dhaqqabee kanarra caalaa alleen deeggaree akka nama dhuunfaatti biyya kana waliin gammachuu biyya kana ifa keessatti ba'uu biyya kana keessatti deeggaruu fi ijaarsi haaromsaa kana dura harkifataa ture hooggansa jijjiiramaatiin ijaarsa saffisaa jiraachuun abdii isaan keessatti kan hore ta'ullee dubbatanii jiru. 2004 boondii murree yeroo sarraa jalqabne walumatti eega amma gara naannoo 10,000 bitadheera jechuudha. Amma immoo keessattuu yeroo hooggansi jijjiiramaa kun hidha kaleessa kufee ture. Kaleessa warri jumtaa qarshii nyaatanii kanee karaa tambisuuf deemaa turane yeroo ni dammassee hojiif sochoosaa jirutti kan ammoon bifa insa qabu bira dhaabbannee kaane keessattuu diinni alaamanaan kanutti deemaa jiru diina kan ammoon ergama isaa fashaleessuuf kan bira dhaabbannuu fi amma achiin lammoon ammallee boondii muranneerraa. Diinota ijaarsa haaromsaa gufachiisuuf wixxifatan ergama isaanii fashaleessuun hirmaannaa keenya ammas gara fuulduraatti kan cimsinee itti fufnu ta'a jedhu jiraattonni kunneen. Guddina biyya kiyyaa jedhee boruu naa fayyadaa lafa tiyya guddisaa haga aanaa godina kiyyaatti guddina tiyya jedhee hidhaan laga Abbaayii waan kiyya marroo ta'eef na dhagahante. Hidhi haaromsaa kun waayita xumuramutti faayidaa guddaa biyyattiif waan kennuuf bu'aa boriitiif abdatanii deeggaraa jiraachuus himanii jiru. Hidhi laga Abbayyaa misooma kenna waan ta'eef deeggaraa jirra kan jedhan hirmaattonni kun gara fuulduraattis darbee dhala kennaaf kan fayyadu waan ta'eef deeggarsa keenya ni cimsina jedhaniiru. Boondii kana bitachuu fi lagi hidha Abbaayii kan jedhu sun misooma kenna qabeenya keenya illee kiyya jedhee akka nama tokkootti laalee warqii tiyya birrii tiyya karra tiyya uummata kiyya illee fayyidaa ilmee tiyya illee fayyidaa haadha mana kiyya illee fayyidaa lafa teenyaa fi biyyittii teenyaa illee aanaa keenya illee guddina ka jedhu karaa kanaan laalee bitadheera. Itti gaafatamaan waajjira maallaqaa fi walteensa dinagdee aanaa Qarcaa obbo Goobanaa Dambiin deeggarsa haaromsaatiif sosochii bittaa boondii kan eegalan ta'uu himuun hanga ammaatti qarshiin 200,000 ol walitti qabamee jiraachuus dubbataniiru. Sochii bittaa boondiitti wal qabate aanaan keenya marsa sadaffaa fi boondii bitee kanaan dura ture bifuma wal fakkaatuun hojjetaan mootummaa aanaa keenya jiru hojjetaan sadarkaa aanaarra jiru sadarkaa dirreerra jiru waliigala isaa ba'ee dhimmi kun dhimma biyyaati dhimma birmadummaa biyyaati dhimma eenyummaa keenyaati jedhamee karaa garaagaraatiin gaggeessaa ture. Isa kana keessatti marta kana keessallee bifuma kanaan karaa ifa ta'een itti hirmaate karaa guutuu ta'e namni marti kabajachaa ture maallaqi haaromsaatiif akka aanaa keenyatti guyyaadhaa kana walitti qabame hirmaatota irraa yookiin caasaa gandaa irraa birrii 48,100 sa'aatii muraasa keessatti akka aanaatti gaafa laallu ammoo waliigala maallaqa birrii 224tiif birrii 100tiin waliigala guyyaadhaa kana bittaa boondii karaa waliin ta'uu isaati akka aanaatti. Bulchaan aanichaa obbo Carfoo Basaayee gama isaaniitiin hirmaannaan hawaasni haaromsa guddichaatiif taasisaa jiru itti fufee jiraachuu himuun boondii bitachuun maallaqa qusachuu waan ta'eef qusannaa keenya hidha haaromsaa irratti haa taasisnu jechuun hawaasa aanichaatiif ergaa isaanii dabarsaniiru. Anis amma akka bulchaa aanaatti adda durummaadhaan bitadhee mindaa kiyya ji'a tokkootiin bitadhee kan itti deemaa jiruu fi hawaasa keenya mataasaa caasaan keenya sadarkaa gandaa jiru. Kanumatti aansee miseensi keenyas mataa isaa sadarkaa gandaa jiran hawaasa keenya bal'aan sadarkaa gandaa jiru hundisaa sochii kana keessa galee bitataa kan jiru ta'uu isaatii fi nutis ammarra guyyaarraa bitataa kan oolle ta'uu isaa gamanaan isin ibsuu barbaada. Bakka bu'aan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaa obbo Turree Daani'eel sosochii deeggarsa haaromsaatiif birrii miiliyoona walitti qabuudhaaf karoorfame keessaa birriin 300,000 ol walitti qabamee jiraachuu dubbataniiru. Hojii haaromsa guddichaa Itoophiyaa bara kana milkeessuu fi akka godina keenyaatti karoora qarshii miiliyoona 6.5 qabannee turre
isa kana naannoo ji'a amajjii irraa eegallee sochii keessa galiisaa fi yaalii goonuu saba garaa garaatiin milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'uutii yeroo ammaa kana irratti miira gaariin hoggansi sadarkaa godinaatiif sadarkaa aanaaleelleen dhimma kana akkaatuma kanaan duraatiin hojii hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa milkeessisaaf kutannoon uummataaf hoggansa bira jirulleen olaanaa waan ta'eef yeroo ammaa kana irratti immoo quuqama guddaadhaan guyyaa kaleessaarraa eegalane keessattuu maallaqa qabanne kana caalaatti akka deemnuuf akkasitti karoorfannee socho'aa jirra. Guyyaa kaleessaa qofa xumura leenjii hoggansaa paartii badhaadhinaa sadarkaa gandaatiif sadarkaa aanaa jiranurra naannoo birrii 300,000 olii guyyaa kaleessaatti walitti qabamee jira. Inni kun immoo asiin dhaabbata osoo hin taane har'arraa eegalee gara sadarkaa aanaaleef gandootaatti hawaasa bal'aatti akkasuma hojjetaa mootummaatii fi qaamolee hawaasaa garaa garaatti gadi bu'isaan karoora keenya milkeessisaa fi kan hojjetamu ta'uusaati. Gabaasni kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Gujii Lixaati.